السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجم توتا جالتم توتا إلمان أرمو الدنيا مرة ترجمتنو هر أودي فنو جباتو كوني سنجيب قبل ديرو فيجرا هندي كيسانو أكما سنتني شير لايك سبسكرايب وليف قوشود أماتينا فتا ورماتي كي جتاتن وليف ددبر سودان أودي فنو كن أما نقا قبيشود أبيجرا أودي فنو أجائبا بايه غرانا منياتو جتشود هر أودي فنو نقا قبي كن واهي جامبو جوتي بايه توكو ميدا موساتي في haala ajaa'ibaa keessa jiraachuu isaatu natti himame jechuudha. Maalirraan kan ka'e kan jedhu jaamboo jootee maaltu tuqe? Odeeffannoon na qaqqabe kun hammam dhugaadha? Odeeffannoon odeeffamaa jiru kun nu burjaajessuuf immoo dhugaadha kan jedhuu fi waahii artiistii Andu'aalam Gosaa gungume jecha jedhuu fi waa danuurraa dubbanna har'aa jechuudha. Hundi keessanuu maatii keenya warri taatan subscribe like gochuudhaan akka nama danuu bira gahu nuuf godha. Galatooma. Egaa kara dubbii ijoo keenyaatti gaafa darbinu Oromoon wal cabsuu malee wal maraachuu malee wal miidhuu malee akka inni homaa hin qabne asirraa hubattu jechuudha. Caalaa Bultumee eda galgala poostii inni godhe argitaniittu hundi keessanuyyuu. Paastii Caalaa Bultumee godhe yoo namni harka sii rurrukute ati dhugaa seete jala fiigda booda nyaatamuun kan kee oolu kan jedhu ture. Sababa maaliitiif kan jedhu waahii akka dhagee kanatti waahii jaamboo jootee sirbaa albama guutuu jalaa hatamuu isaatu dhaga'ama jechuudha. Jalaa akka inni sirba bareeda isaatiin qabatee dhufaa jira osoo jedhamu ijoolluma Oromootiin wanti kun jalaa hatamuu fi akka sirba kana hin baafne jalaa balleeffamuu isaatiif jaamboo jootee otuu wanta kana hin dubbatin miidhamee mana yaala akka jirutu natti himame jechuudha. Dhukkubni isaa maal akka ta'e xiinsammuu yookiin emoshinaal aarii keessa seenuudha waan akkasiitiin dhukkubsatee jira kan jedhudha. Garuu rabbiin soba godhu warri waan kana dhufanii natti man garuu ijoollee ana hanga yoonaatti amanu. Sirba babbareedaa baay'ee waa'ee qabsoo Oromootiin akkuma Taaddalaa Gammachuu callisaa dhaqee fudhatee gadi dhufuu fi jedhamee eegamu wanti kun irratti godhamuunsaa yoo dhugaa ta'eef hedduu tokko nama gaddisiisa jechuudha. Jaamboo Jooteen daa'imummaa koo irraan kaaseettan hin beekaa sirba qabsus sirbaa ture sirba jaalalaatis sirba babbareedaa qabaa. Wanta kana jaamboo joorree Oromoo wal irratti hojjetee wal cabsa taanaan Oromoon artiistii ofii nama bara duriirree bara nuti afaan Oromootiin itti jennu nuuf sirbee afaan kan keenyaan akka sirbinu nu godhaa ture. Jaamboo Jooteen maaloo ta'u dhaqee waraana biltsiginnaatiifis haa sirbu maala godhu an biltsiginnaa ta'e jedhee itti mufadhu. Inni sirba albama guutu afaan Oromootiin qabatee dhufaa jiru jala akkana gochuun baay'ee tokko nama gaddisiisa. Dhugaa taanaan Oromoo kiyya an na amana. Abdii isinirraa kutuufan deema jechuudha. Hamma yoomiitti wal takkaalla. Hanga yoomiitti wal cabsina. Hanga yoomiitti yoo hamilee wal buusna. Otuu dhuguma akka Caalaa Bultumeetti gabbahee dhibbaan dhibbatti biltsiginnaa du'aa Hacaaluutiin as deeggaree halkanii guyyaan irratti intin jedhee ta'ee rakkoon qabu xiiqiidha yookiin gumaata itti aartaniiti jedhee tan jedha. Jaamboo Jootee wanti inni gabbahee waa'ee Oromoo hamaa dubbate hanga yoonaatti hin argineen. Warri immoo waraana makalaakiyaadhaaf yookiin Bahar Daar deemamee sirbuu waan adda addaa dirqama. Biyya keessa jiraatte artistiidha taatee jennaan ati gaafa callistu yookiin maaloodha jedhanii sitti duudu. Wanti kun immoo wanti inni waa'ee Oromoo tuqan jiru jechuudha. Maaliif waraana Tigraay namni Tigraay yeroo wayyaaneen rukutamtu baay'een namaadha. Oromoo jibbee utuu hin taane Tigraayin jibbuu qofittiidhaaf gaafa Tigraayinii fi biltsiginnaa wal loltu kan inni Tigraayin bira Tigraay rukutamuu deeggaraa ture jechuudha. An kana akkasitti hin fudhaa. Dakkaamaa goonni namaa akka gaariitti fudhachuun hin danda'ama. Amma Jaamboo Jootee gaafa Bahar Daaritti intiniin godhamee waraanaaf sirbamu achitti argamee sirbaa ture dhugaadha. Garuu an kana waan wayyaanee jibbuuf yookiin bara wayyaanee miidhaan irra gaheef dhaqee wanta kana sirbeen jedha malee waa biltsiginnaa ta'ee biltsiginnaa deeggaruuf jedhee hin fudhu. Jaamboo Jootee ni jaallanna wanta kana sirreessa warri jala akka sirbasaa kana jala balleessitan yoo jiraattan akka sirraatuuf godhaa. Egaa asuma irratti immoo itti aansuudhaan waahii sirba Andu'aalam Gosaatii fi ijoollee daa'ima tokko argitaniitti jedhee yaada ijoollee raasee 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 barree baranaa baratta saasee Addis Ababaa biyya gacha maallee maal barbaadda minti fallee gaallee warra jettuu fi ijoollee daa'ima tokko kana sirbii abaa boochisa diinaa jedhime jettee taphattu tokko feesbuukii kanarra argee dhaboo dhaloonni lafaa ol ka'aa jiru kun dhaloota akkamiiti dhaloota ibidda qofittiitu wal horaaraadha kun yaaddoo guddaa itti ta'uu danda'aadha diinatti lakka Oromoon inni dhalataaru kun isa ibidda isa boombiidha kan jedhutu
gammachuu jabaa tokko natti uume dhugaa dubbachuuf gammachuu bum kan jedhu gammachuu ajaa'ibaa natti hore maaliif dhaloonni lafaa ol kaa jiru kun dhaloota qubeeti dhuguma qubee jenereeshin dhaloota ibidda tufee giimii nyaatu jechuudha warri akkasii laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah nama gammachiisa baga ijoo dhaloota ammaa taane dhugaa nutillee amma dulloomne irraayyuu warri dhalattanii amma waggaa 10 keessa waggaa meeqa keessa jirtan dhaloonni isin keessatti guddattanu gabrummaa otoo hin taane dhaloota ibidda afaan ofiitiin boonu maalummaa ofii beeku diinni diina jedhee dhibbaan dhibbatti beekutu guddataa jira nuti immoo yeroo kana jabaannee akka jarri kana irratti jabaatanii guddanuuf fakkeenya ta'uudha qabsoo keenya sagaleedhaan andu alam gosa atillee jabaadhu kottu gungumee kan jedhu sirba ibidda isaa akkati qabattee dhufaa jirtuun beekna gurra keessan qeenfadhaatii artiistii keessan jabeeffadhaa guyyaa lama keessa miliyoona galchine eeguu qabna jechuudha jaamboo jooteetis wanta kana yoo ni deebi'ee sirba isaa qabatee dhufe simannaa gaarii goonee fi haala ajaa'ibaatiin galatoomaa kan taandalee gammachuu torbii tokko keessa miliyoona tokkoof wayi galchitan jechuudha oromiyaas jarba jedhu oromiyaa biyya taadee birru oromiyaa ay በጣም ደስ የሚል እኮ ነው ኦሮሞ ግን ጀባቴ ጅራ ጋፋን ጅሩ በጣም ከብዷል በጣም ከብዷል ይገርማል ኦሮሞ ኢልልቺ ከይ መነ ከሰ ፊጊቲ በገ ዳሎታ አማ ከነ ከሰ ዳለደ በገን አቦቲን ኬኛ ቱ ጅራተኒ ዳሎታ ኢብደ ከነ አርጋኒሩ ተኤ ጃራ አባገዳ ነዲ ገመዳ ጀነራል ታዴ ብሩዳ warri lubbuu ofiitiin qabsoo oromootiif jedhanii dhuman otuu jiraatanii qabsoo oromoo har'a keessa jiru ibidda ta'e kana waan amma oromiyaa keessatti doktoroonni afaan oromoo sirriitti beekanuuf afaan oromoo barsiisan qacaramuudhaaf akkana yeroon kan oromooti jaallattee jibbitu biltsiginnaa miti samiin sheexanni aangoorraa jiraatu gizeewyee oromoonna oromoon na amani jala burii fudhu jara muriitii fudhadhu gizeewyee oromootu bulchaara jaallattee jibbitee bakka maaliif mootummaa 4 kiiloo jiru siin jedhaan jiru biyyattiidhuma guutuu oromoo guutuu bulchataa jira afaan ofiitiin akkanatti bum jedhaa jira of ta'ee jira biiroon fayyaa oromiyaa galatoomaa waan kana gochuun keessan of ta'uu namaa argisiisa of ta'aa jirtu jabaadhaa of ta'a oromoo nuti sinis of ta'aa isiniin jenne malee bara aangoorraa bu'aa namni jedhan jiru otuu isin of taatanii wantariin kun hariin uumame oromoon isin jibbee funyaan isin qabatu hin jiru of ta'a biiroo barnoota oromiyaatis of ta'a hundi keessan waan oromoon jaallatu godha aangoorra waggaa 100 yoo teessan nuti aangoorra isin buusuuf wanti isinitti qabsoof nuuf hin jiru akkasitti noo badhaa leencota kiyya bum laayikii 20 barbaada laayikii 20 hin gootanu taanaan waa asiin arraaba galatoomaa nagaan tura